Tamasgee Mangashaan jedhama. Bakka inni dhufe magaalaa Goobanirraa dhufe. Goobanirraa dhufte jechuudha. Okay. Maal taatee turte ati? Maal si dhukkuba ture? Anaani dhibee kintaarotiidhaan dhukkubsachaa ture. Hammamiif sirra ture kun? Waggaa hedduu dhukkubsadhee naannoo waggaa 7 dhukkubsadhee. Tole. Achi gidduutti waggaa 7 kan dhukkubsachaa ture keessatti waa tokko hojii hojjetachuu hin danda'u. Karaa deemee karaa butachuu hin danda'u. Yoon karaa deemee egaa yeroo dhiigoo keessatti akkatti deemuu qabu hinna nyaataa dhagna koo keessa deemee dugda koo keessa deemee hinna nyaataa toon akka kanaatti rakkachaa jiruuti. Naannoo waggaa 7 rakkadhe. Isa baranaa kana siisteriin koo tokko magaalaa kana keessa jirti ture. Magaalaa Bishooftuu kana keessa jirti. Naadaa waltee hin fayyine jennaan anoon fayyine mana yaalaas dhaqee mana yaalaarraas fayyuu hin dandeenye. Hospitaalas deemee fayyuu hin dandeenye. Qoricha Abaashaas funaannee itti fayyadamaan ture hanga yoonaatti fayyuu hin dandeenye jedhee isaa booda isheen magaalaa Adaamaa keessatti dookteriin tokko jira waan ta'e achi deemte namoota baay'eetu yaalamee namoota baay'eetu fayyee waan ta'eef achi koottu singeessanaan jettee isaan booda gaafa isheen waamtu asii qaxaroo qabadhee isaan booda maallaqa walitti qabadheen deemee dhufe. Magaalaa Bishooftuu kana keessa yeroo ga'u isaan booda isheen dhuftee na fuutee gara mana isheetti na galchite. Tole. Manicha achitti gaafa galluuti isaa booda namichaaf daawwalle silkiidhaan kan isheen namicha wajjin wal quunnaman immoo silkiidhaan isaan booda gaafa daawwalluufiiti kana dhufe ani torbee qidaamee kalee isaan dhufe isaa booda gaafa galgalicha daawwalluufiiti. Maal jedhaa namichi dookteriin isaan booda anaaf hin danda'amu waan ta'eef bakka biraan jira waan ta'eef magaalaa Adaamaa koottaati achi koottaati iyyuu safara koo koottaati mana kiraa qabiifiiti mana kiraa keessa achitti na dhufa waan ta'eef facaasaan dhufaa jedhe. Isaa booda facaasaan dhufa jedhe ana akka kanaatu beekaa facaasaan hin ga'u kanan jiru isaan booda achiimis mana kiraas immoo maalan kan fala kanan jiru maallaqni koosoon nan ga'u kanan jiru toon baay'ee cannaqamuuti. Isaan booda torbeerra ganama bariisaa ifa fayyinaa deemna naan jette waldaa ifa fayyinaa hin fayyitaa amanii immoo manaatii bayinaan jette siisteriin koo sun. Isaan booda ishee baqqaa amana nan fayya jedhee isaan booda bahee ishee faana gaafa nufuuti. Yeroo man as keessa deemu as keessa gaafa gibbii kana keessa seenu. Isaan booda akka dukkanaa jireenya sammuu koorraa kaasee hanga qeensa miila kootti akka dukkanaa citeen irraatii lafa bu'e. Citeen lafa bu'ee jechuudha. Citeen irraa lafa bu'e. Yeroo ma dhuftee gibbii kana galchu yeroo man gibbii kana keessa seenu. Isaan booda dhufee nan taa'e isheen bakka taa'umsaa dhabnaan ani isaan booda bakka taa'umsaa argadhee nan taa'e yeroon taa'u sana keessatti bakka jireenyi koo keessa gammachuun na guute isaan booda akka waliima saayuun beeku isaan booda. Dabareen kadhannaa nu ga'ee isaan booda dabaree kadhannaatiin gaafa dhufnee iddoo kana geenyu isaan booda paasteriin yeroo zayita dibataa fuudhanii harka isaanii isaan booda adda kootti yeroo buusan isaan booda lafa aarsaa kanarratti lafa dha'ee isaan booda waan na kuffise hin beeku isaan booda yeroo sanaa kaasee na keessaatii buqqa'ee baqqaanis gammadee baqqaan lafarra baqqaan wanta na gaggalchee hin beeku isaan booda asii ba'ee isaan booda ni fayyee. Dafinoo isaanii asii dhoolee facaasaa sagantaa kadhataa qaqqabadhee isaan booda kadhachiifadhee zayita dibataa bitadhee isaan booda zayita dibataa sana anaa fudhatee galuu facaasicha naa kadhatanii isaan booda yeroon galuu roobii akka tasaa roobii natti garaa koo na bokoske. Garaa koo na bokoskee na dhiibaa ganna harkisa. Isaan booda bishaan fuudheetan bishaan haayilaanditti naqeen zayiticha haayilaanditti naqeetan isaan booda haayilaanditti naqeen na dhuge gaafa dhuguuti isaan booda dhugeetan hoyyaa koo baafadhee isaan booda qeetan karadheetan fuudheen zayiticha oddoon madaa sanarratti naqe madicha isaan booda akka hin baqe isaan booda keessaa buqqee marrimmaan koo keessaatii baqqana keessaa buqqee duratti mi'aan hin nyaanne. Miyaan isin nyaadhu yoo miyaan xiqqoo ishee nyaadhe isaan booda garaa koo na affanaa garatti bakka miyaan qammasuun qabu dugdana kutaa inni kun hundumtisaa. Isa booddee erga zayita dibataatti dibdee booddee inni gadi ba'ee sun mallattoo maatiin si keessaa bade. Inni edda zayita dibataatti naqee hin baqe
akkuma wanti akkuma nama waa dhadhaa baaskuun baqee isaan booda na keessaatii buqqa'e. Amma ergasii ati nagaa keeti. Eeddasiitii nagaa kooti. Taa'uun dandeessa deemuu Taa'uun danda'u karaa dheeraas deemuun danda'u mana barumsaa keessattis baay'ee rakkachaan ture. Isa kana keessaa Waaqayyo bilisa na baasee sabni Waaqayyo warri Waaqayyo dhiiga gooftaatiin kan bitamtanii Waaqayyoon si'a sadii ililleedhaan Waaqayyo naa galateeffadhaan jedha. Kanaaf amma ergasii nagaa keeti jechuudha. Amma ergasiitii nagaa kooti amma bilisa baheera. Waaqayyo haa ulfaatu waan asirratti waan jechuu malu sabni Waaqayyo warra dhiiga gooftaatiin kan bitamtan waan isin jechuu malu. Zayita lafa kana jiru akka waan salphaattis hin ilaalina. Zayita lafa kana jiran gatiinsaa salphaadha waan ta'eef hundumti keessanuu warri lafa kana jirtan zayita lafa kana jiru bitadhaa itti fayyadamaa biyya galtan itti fudhadhaa galaan jedhaan.